Jirra jirtu my family har'a viidiyoon an isinii qabadhee dhufe waa'ee Abdii Raggaasaati. Dubbiin Abdii Raggaasaa jabaattee jirti. Dubbiin irraa kaate awwala waa'ee birriiti. Waa'ee maallaqaati. Osoo Dr. Asliin kana kaasuu baate dubbiin kun hundi hin argamullee wallaahi dhugaa dubbachuu fi rabbiin nu haa dhiisu. Haati manaa isaa kun akkami isa gubdee maaliif isa gubde sababni isiin isa gubdeef maali nu hundaa giraa nu ba'e jechuudha. Hunda kenna jechuudha. Maaliif gubdii hinaafaaf jecha gubdii hinaafaan paarsantii tarellee waan nama godhuu nuti dubartii walirraa beeyna jechuudha. Garuu namni imaana qabu namni obsa qabu waan san yoo hin taaneefillee dhiisee biraa deemuu filata malee waan tokko yoo balleesse ofirrallee miidhaa gayaa nama sanirrallee miidhaa gayaa wanni inni haara galfatu hin jiru jechuudha. Maaliif akkana gubdii jennee irraa dubbataa turre walaakin gubata abbaa gubateen namaa beeka jedhanii wanti isirra ga'e waan hangana hin jedhamne jechuudha. Sababa aslii sababaa ta'ee wanni kun hundi ifa ba'e jechuudha. Sababa asliin birriin hin geenne hanqatamee birriin guuramuu qabaa jedhee sababa asliin Dr. Asliin dubbateef jechuudha. Sababa san iccittiin haadha manaa isallee bahee jechuudha. Sababni isaan itti wal dhaban sababni isiin zayitii isarra ganna'e kanaaf iccitiin isaanii bahee. Iccitii bahee keessa immoo dubbiin babal'ates waa hedduutu bahee mistirri mana isaa jechuudha. Edaa namni martuu hin dhoyfata malee rakkoo hedduutu jira mana keessa ka jedhamu yaada keessa nama galcha. Egaa salaamtaa isin gaafachuu hin daganne. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Kabajamtoota fi jaalatamtoota daawwattoota hordoftoota YouTube chaanaala kiyya jalatti argamtan hundi keessanuu baga jiraattanii ammallee naaf jiraadhaa isiniin jedha faamilii kiyya. Egaa kan alaa kan biyya keessaa xiqqaa guddaa amantii kutaa ganda kan na hordoftan haga ammaa na faana jirtan hedduu tokko naaf galatooma. Ammallee viidiyoo kiyya laayikii gochuun koomentii yaada keessan barreessuun dogongorri yoo jiraate haamilee jechuun koomentii fi laayikiin keessan haamileedha. Koomentii fi laayikiin qoosatina isiniin jedha. Anis hanga danda'uun viidiyoo hojjechaa tumaan jira. Kanaaf yoo isin hin laalle yoo isin koomentiin barreessine yoo isin laayikiin goone faayidaan takkallee hin jiru dadhabbii malee kanaafi. Please laayikii godhaa koomentii barreessa isiniin jedha. Waa'ee Abdii Raggaasaati kanaan dubbataa jiru jalqaba irratti jammaree jechuudha. Haati manaa isaa sababa isiin zayitii isarra ganna'e jechuudha ifa bahee jira. Kun hunduu Dr. Asliin dhugaa dubbataa. Gurraacha keessa adii jechuun dhugaadha. Waa malee namni hin jenneeni gurraacha keessa adii dubbii dhugaa ta'uu ifaan ifatti dhibbaan dhibbatti itti amanee dubbii as baase. Osoo inni waa'ee birrii kanaa kaasuu baate dubbiin kun hin bahu. Namni hundi isaatu dhugaa dubbachuuf anuuyyuu akkamitti akkana zayitiin gubdi ka jedhu anuuyyuu dubbadhee jira viidiyoo sanirra yeroo gaafa inni gubatu irraa hojjedhee jira. Rabbiin nu haa dhiisu waan tokko osoo addaan hin baafatin osoo hin hubatin maaliif beeynaree waan mana keessa jiru rakkoo jaarsaaf jaartii jidduu jiru. Nama wal godhe kana rakkoo jidduu isaanii jiru isaaniif rabbiin malee namni beeku hin jiru. Nuti irrumaa haasofna malee. Kanaaf miidhamni isiin hin dubbatu akkamitti ilmi namaa waan hagana ga'u namarratti raawwata. Fuudhee namni tokko yoo nama hin taane fuudhuma dhiisee kophaa jiraachuu. Lammaffaa immoo dubartii hin jaalanne yoo hin jaalanne dubartii san fuudhuu dhiisuu jechuu yoo jibbe dhiisuu. Maaliif fuudheetiniin ilmoo yeroo lama garaa baasa. Namni tokko yoo nama hin ta'in tama nama taate laalee fuudha. Tama jaalatu laalee fuudha. Isii fuudhee nikaa hidhatee manatti hin galee yeroo namni dhufu tuni sarrata nyaatiyya jedhaa. Ulfa yeroo lama dhiitee irraa baasee jedhanii dubbataa jiranii gara jabeenni haga kanaa maali? Sanirratti ni janajjanaa tabiraa dubartii takkaayyuu miti lama sadii tun biyya alaatti janajjanaa taan biyya keessaa janajjanaa. Isii immoo sarratan jedhee gadi qaba. Isiin gubata waa hedduu ulfa yeroo lama irraa baasee akka niitii mana keessatti hin kabaju akkana jedhanii warroonni ragaa ba'aniif dubbatan jiru jechuudha. Wallaahi rabbiin nama haa baasu waan akkana namni viidiyoo kanarraa barnoota waa namaa ta'a jechuudha. Ganaa fuudhuu deemullee taganaa bultii ijaarratuu deemtullee akkasuma viidiyoon kuni viidiyoo waa irraa baratan warri ganaa gaa'ela seenu jechuudha. Kan dhiirallee kan shamarrallee wanni hubachuu as keessa viidiyoon tokko mudannoo nama tokko barnoota akka namaaf ta'uuf namni biraa ganaa haarofti fuudhuu deemu ka ganaa heerumuu deemu akka waa irraa baratuuf an akka mataa kiyyaatti jechuudha. Namni martuu yaadni isaa garagara namni martuu yoo aaree tarkaanfii isiin fudhatte kana fudhachuu ni danda'a.
an garuu akka mataa kiyyaatitti akka yaada kiyyaatitti yeroo wanni akkanaa jidduu haadha manaatiif abbaa manaa jidduutti argame wanni akkanaa kun of qusachuu rabbi ofii itti booyanii rabbi ofii kadhachuu bar rabbiin hin tura malee miidhama haqa isaa osoo hin baafne hin hafu osoo mucayyoon tun yeroo sanitti miidhama isii kana hunda miidiyaa marra dhuftee himattee furmaata naa godha an akkana miidhamaa jira jettee mucayyoo san har'a birrii isa gargaaran kana dhiisanii isii akka gaariitti gargaaranii akka gaarii jiraachuu dandeetti ni kallee naan taane ni kaa kiyyallee narraa hiiki tarii ni kallee irraa hiikuu dide fa'a ta'a ni kaa irraa hiikuu dide fa'a ta'a wanni isiin akkasitti obsitee teette hin beekamu haalli ilma namaa hin beekamu wanni isii mudate waan isii mudate isimaaf rabbitu beekaa jechuudha. Yeroo hedduu namni tokko yoo nama waa godhe irra murteessinaa garuu tarkaanfii akkanaa walirra fudhachuun immoo sirrii miti. Mucayyoon sun har'a silaa nama san dhiistee osoo biraa deemte amma gonkumaa yeroo waan akkanaa bultii keessatti waan akkanaa isin mudatu kan dhiirallee kan shamarrallee namni yoo aare wallaahi waan godhu hin beeku yoo aariin suni wanti suni hinaaffallee wanta yeroo sanitti namni yoo hinaafe waan nama godhu hin beeku yoo aare jechuudha. Dhugaadha hin hinaaftu miti ni hinaafti waan san guutumaa guututti wanta namaan taane isa wanti nama miidhusa dhiisanii biraa deemuutu filatamaadha. Maaliif wanta aarte san dhabda malee ofii keetii garuu bakka feete yoo deemte nagaan jiraatta kabajaan jiraatta nama santu si miidhe malee ati nama saniin miine jechuudha. Namni wallaahi namni nama miidhe osoo miidhamne hin hafu jechuudha. Namni nama miidhe osoo har'allee haga fedhe gammade boru miidhamuun isaa hin hafu tura keessa rabbiin hun dhiisu osoo namni illee callisee rabbiin hun dhiisu nama miidhe. Kanaafi tarkaanfii akkanaa osoo walirra fudhachuu baatanii waluma biraa deemanii akka kiyyatti filannoon kiyyessanii waluma biraa deemutu hatta wanna feetan nafsee keessan bichaa baafattanii bakka feetan deemtanii yookiin nama san caalu argachuu dandeettanii wanta yoo san itti aartan san rabbiin immoo kasan caalu bakka namaa buusa. Miidhamii deemi malee miitee hin deeminii maaliif jedhama maayis Oromoo. Kanaaf miidhamanii deemuu iyya malee miidhanii yoo deeman miidhamuu sanillee miidhanii ofillee miidhanii bu'aan hin jiru jidduu kana keessatti namnillee tana badduu namaan jedha. Kanaaf namni hin beeku maalitti akka namni sun keessa jiru namni wanni namarraa beeku hin jiru rabbii tokkocha malee. Kanaaf nama miidhuurra ofii miidhamanii nama san bira deemutu caaladha. Nama san bira miidhamanii deemutu caaladha. Kanaaf akka yaada mataa kiyyaatti yoo rakkoon akkanaa isin mudate kan dhiirallee kan shamarranillee keessumaafuu yeroo ammaa kana namni takki nafsee namaa baasa takki nafsee ofiituu baasaa jechuudha. Wanni akkasii sunillee dogongora sirrii miti. Dogongora wanni akkasii sunillee. Kanaaf dhiifama sagaleen xiyyaaraa yoo jeeqallee sagaleen xiyyaaraa hedduu nama jeeqa. Rabbiin keeriyaa godhu rabbiin haa laaffisu. Waan akkasii kan osoo irraa of qusattanii yoo isin jiraattan dubartiin birallee hin dhufti. Kan dubartillee yoo ati jiraatte dhiirri biraa hin dhufaa. Jireenyi itti fufa. Jireenyi akkasumatti hin dhaabbatu. Gariin yookaan dubartii abbaa mana ajjeesaa yookaan dhiiratu haadha mana ajjeesaa kana keessa jireenya ofillee jireenya gammachuu hin jiraanne isillee jireenya jiruu dhoorgite ofillee jiruu dhoorgite waan akkanaati. Kanaaf waan san dhiistanii biraa deemuuf filadha. Yoo isin jiraattan maal abbaa isaa isin jiraattan wanni martuu hin jiraata. Wanni martuu jaartillee ni dhufti duniyaallee ni dhufti. Akkasuma kan dubartillee jaarsi nu dhufa duniyaallee ni dhufa harkuma keenya kana dalagannee fiduu dandeenya. Yoo du'e waa maraa dhabe ka jiru eenyuma jiraata ka du'e waa maraa dhabe jechuudha. Akkasii obsa qabaatanii sabrii qabaatanii sabaata qabaatanii waan san akkasumatti dhiisanii waan nama eega paarsantii tare jechuudha. Paarsantii tare amma wanni paarsantii tare hin jira namoonni hedduun obsanii bultii ofii jiraatan malee tokkoon ilma namaa namni rakkoo dhabe hin jiru mana keessa jechuudha. Gariin irra caalan isaa ka obsee sabarutu caala. Gariin immoo ka hiika bultii san akkasumatti keessumaayyuu shamarran keenya jechuudha. Ka wanta akkanaatiin hin muudamin hin jiru. Baasanii miidiyaa kanarratti hin dubbanne malee ka waan akkanaatiin miidhaman jiru. Odoo namniitiin isaa biyya namaatti gubattu ka biyya fuudhee akka gaarii dubartii biraa wajjin jiraatu jira. Ka odoo isiin gubattee jireenya keenya fooyyessina jedhu dubartii biraa janajjanutu jira. Kana hunda gubata garaa keessa gadi obsitee bultii kiyyan diigu jireenya kiyyan diigu ilmaan kiyyan battansu jireenya kiyyan battansu ifaajee kiyyan battansu jettee tan obsitee jiraattutu jira dubartiin jechuudha. Gadi baatee hin dubbanne malee. Kanaaf yoo danda'ama sabaruudha.
Waan akkana kun immoo kan parsantii tarii kan obsa nama dhoorguu jechuudha. Kanaaf tarkaanfii nama san balleessuu, tarkaanfii san nama san ruhaa baasuu, tarkaanfii akkanaa kana fudhatuu dhiisanii biruma nafsee ofii bichaa baafatanii biruma deemanii rabbiin namaa hira jaarsa gaariillee yoo namni sun dhugaa qabaate, yoo namni sun haqaan miidhame, yoo namni sun dhugaan miidhame rabbitu isaa tumsa nama san jechuudha. Kanaaf rabbi isinii haa tumsu namoota miidhamtan, namoota haqa keessan hin zollomamtan, namoota bultii teessan hin zollomamtan, rabbiin haqa keessan haa baasu. Namni bultii teessan diige sun abadan haaran galfatin. Dhiirri osoo dubartiin bira jirtu, osoo dubartiin isa kabaju, osoo dubartiin isa jaalatu, osoo dubartiin abbaa manaa kiyya jettee isa wajjin jiraattu inni ta biraa deemee jireenya ofii sanbattansuuf ta biraa jala deemu rabbi haala isaan mijeessin jechuu dhiira akkanallee. Ta nama bira jirtullee dubartii mata badhee jana sunillee dubartii maa garaagarummaa kan qabdu akkasuma dubartiin deemtee osoo abbaa manaa gaarii manaa qabdu osoo abbaa manaa ishii kabaju ishii jaalatu qabdu deemtee dhiira biraa janajjantullee rabbiin haala isii mijeessin. Kanaafi Allahu akbar azaanni bahee jira waliddachaan azaana booda. Egaa obboleeyyan kiyya rabbiin nu haa eegu dubartii hamtuu irrallee rabbi nu haa eegu dhiira hamaa irrallee rabbiin nu haa eegu. Kanaafi osoo inni dubartii biraa deemee irra januu baate osoo inni isii miidhuu baate isilleen zayitii danfaa isarratti gannayite har'a suuraa isaa kaleessa akkas jiru san suuraa isaa kana akkanatti jismiin isaan laaxamu. Yaa warra dhiiraa jechuu kan jireenya keessan ijaarrattanii dubartii duruma laala dubartii isinii taatu dubartii jaallattan duruma osoo fuune dura dubartii naa taate jireenya kiyyaaf naa taate jettan gizema tokko filadha. Erga filattanii geessitanii immoo gara gaa'ela keessanitti seena. Gaa'ela keessan keessa yoo seentan immoo dubartii biraa gaa'ela keessan keessa hin galchina gonkumaayyuu. Gaa'elli keessan yoo san bareeda, gaa'elli keessan yoo san tola, bultiin keessan yoo san tolti. Kanaaf akkuma isin hinaaftan dubartiilleen hinaafti. Kanaaf waan akkanaa kanarraa of qusattanii jireenyi keessan yoo san jireenya barakaa, jireenya rahaa, jireenya jaalalaa, jireenya gammachuu ta'a. Dubartiin birallee haadha manaa teessan san homaa garaagarummaa hin qabdu. Haadhuma manaa teessan itti dabalamtan san isinii hoyyaa tarkaanfii akkanaa waan akkanaa ofumaa ofitti fudhattanii immoo haati manaatiin sunillee nu miite haati manaatiin sunillee badduu hin jedhina akkasuma warroonni dubartillee kan osoo abbaa manaa qabdan dhiira biraa janajjantanillee abbaa manaa keessan santu isinii caala ka rabbiin halaala isinii godhe san. Kanaafi dhiira biraa abbaa manaa keessan irratti hin janajjanina. Ani maraafuu dubbadhaa isin lachuu obboleeyyan kiyya viidiyoon kiyya kana fakkaata. Bye bye.